Dilkaan dubartii yookiin shamarraniif baay'ee barbaachisaa yookiin dirqama. Dilkaan karaalee lamaan kan hojjetamu. Dubartii gaa'ela keessa jirtu yookiin abbaa manaa qabduu fi shamarree abbaa manaa hin qabne yookiin ishee durba jedhamtu saniif. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota dilkaa jechuun bu'aalee hedduu kan qabuu fi dirqama dubartiin hundi fayyadamuu qabdi. Inni maalidha? Maalirraa hojjetama? Bu'aan isaa bakka namaa ga'u miti yaadne keenya akka namaa ta'u hawwinee jireenyaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuune Oromoo koo guutuu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin jirra jirtu siniin jedha. Dilkaa jechuun eessatti argama? Akkasuma immoo dilkaa jechuun maal jechuudha? Akkamitti hojjetama? Dubartii shamarran hundi isaanii fayyadamuu ni danda'an karaalee lamaan. Haa ta'u garuu hanga xumuraatitti viidiyoo kan koo warroonni viidiyoo kana jaalattan warri maatii koo taane subscribe gochuun gama maatii kootti dabalama. Akkasuma warri maatii koo taatan like gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessanii share gochuun waan gaggaarii fi baay'ee ta'e walirraa baran. Gaafii adda addaa warroonni na gaafattan biizii ta'e obsaan na eeggadha. Dilkaa jechuun naannoo Suudaanii yookiin ammoo Suudaanonni ka fayyadamanidha. Haa ta'u malee harcee qamadii adii yookiin qamadii feete haa taatu ni qopheeffanna. Burcuqqoo tokko itti aansuun ruuza daayinee harcee ruuzaa qopheeffanna. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dilkaa jechuun waan baay'ee gaarii fi filatamaa ta'e. Itti aansuun ammoo harcee shumburaa yookiin harcee ataraa. Harceen ataraa osoo tahee irra filatamaadha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuun harcee boqqolloo akkasuma ammoo sukkaara kanneen wajjin kan fayyadamnudha. Burcuqqoo kana yookiin kubbaayyaa kanaan kan safaradhu. Harcee kubbaayyaa kana tokko distiitti naqadha. Ibidda haala salphaan laafaa taheen ibidda jala hir'isee kan itti fayyadamu yookiin akaayadhu jechuudha. Harcee kana osoo ibidda jala hin guddisin akkasuma harka keenya osoo irraa hin fuudhin karaa salphaa tahee fi karaa laafaa taheen kan dhimmisnee yookiin midhaan kana akooyinee bilcheessinee bifni isaa bunni yookiin ammoo magaala ta'uudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dilkaa jechuun baay'ee fuula keenya kan guggubates tahee bifa adda addaa qabu qulqulleessuuf akkasuma qaama keenya guutuu laaffisee bareechisuu fi shamarran keenya keessattuu jechuudha dubartiin karaalee hedduun waan foolii bareedaa qabu urgoo yookiin ammoo urgooytuu itti godhanii fayyadamuu ni danda'a. Haa ta'u malee durbi keenya kan hin heerumin dilkaa fayyadamuuf akkuma iskiraappii adda addaa fayyadaman dibata adda addaa fayyadaman dilkaan dirqama. Dilkaan iskiraappota addunyaa kanarra jiran keessaa isa tokkoffaadha. Dilkaan bakki inni itti argamu akkuma amma argitan asitti harcee ruuzaatti naqe. Erga harceen adiin tiyya harceen qamadii magaala taatee yookiin bunnii taatee isiin jette haaluma salphaa taheen harcee ruuzaatti naqe. Harcee ruuzaallee haaluma kanaan dhimmifna yookiin ho'ifna. Booda sanii ammoo harcee shumburaa yookiin harcee ataraa. Harceen ataraa baay'ee bareedaadha. Shumburas tahee rakkoo takka hin qabu ka argattan. Irra caalaa harcee shumburaa qaama keenya kan gurraachate madiyaatis tahee karaalee adda addaa harka keenya aangoon kan gurraachate garaa keenya barrinna da'iinsas tahee ka barbaade ka ta'e sukkaara. Sukkaara itti aansuun itti naqna. Booda sanii harcee boqqollooti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya harceen boqqolloo baay'ee bareedaa fi akkasuma immoo qaama keenya akka addaatuu fi sammalee jechuudha akka qaamni keenya baay'ee bareedu nu godha. Erga midhaan kun magaala tahee jedhee bishaan burcuqqoo kana yookiin kubbaayyaa kana sadi itti naqadhe. Isin ammoo adeemsa keessaan laalaa bishaan keessa duuba duuban itti dabalattan. Hanga ammaatitti ibiddan dhaamsin. Ibiddi distii kiyya jala kan jiruu fi akkasuma immoo dilkaa kana hojjechuuf jecha dirqama ibidda laafaa tahee fi harka kiyya osoo distii irraa hin fudhatin hanga xumuraatitti kan wajjin turruudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya keessattuu shamarran keenya kan mana arabaa teettan keessa jirtan kan madaamin teessan godhachuus dhiqachuus isin dhoorgitu dilkaa fayyadamtanii yeroo isin mana hin jirre yeroo shaaworii seentan dilkaa kanaan qaama keessan sukkuumattanii laaffifachuus ta'ee akkasuma immoo akka barbaadanitti qaama keessan bareechifachuu ni dandeettan. Bareedinni dubartiif barbaachisaadha. Immootu dubartiin of gatuu dalagaa arabaa qofarratti osoo hin tahin qaama ofii yaadachuun bareeda. Kanaaf itti aansinee dilkaa kanarra kan barbaachisu zayitii zayituun. Zayitii zayituun gogaa keenya laaffisuufis ta'ee akkasuma diriirsuuf dullummaa umrii malee ittisuu fi shuntuura adda addaa irraa baay'ee nu ittisa. San malee qaama keenya kan tattaraarame yookiin dhodhoo'e sababa furdinnaa tasa hir'achuu, ulfaa, da'umsaa fi qaamolee rakkoolee adda addaatiin kan babarrate kan laaffisuu fi kunoo haala kanaan dilkaan kan bareedee jedhe. Marqa jechuun keessan waan hin oole. Marqa osoo hin tahin dilkaan wantoota gara 5 hanga 6 walitti kan dabalamu. Dilkaa jechuun uummata Suudaanii biratti beekamaa fi akkasuma sadarkaa tokkoffaa qayyaa fi dilkaan barbaachisaadha. Dubartiin Suudaanii daa'imni waggaa 15s dilkaa ni fayyadamti. Booda sanii dilkaa keenya erga haala kanaan qopheeffannee zayitii zayituuna isaanii biraatitti illee dhiyeeffannee laastikii waan qadaada qabu qopheeffanna. Dilkaan
hanga baatii 3 illee kan taa'uu fi hanga ji'a 4 illee firiijii keessa yoo taa'e kan turuudha. Firiijii jechuun tallaajaa isa jedhamu san fireezara gubbaa odoo hin ta'e. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala salphaa taheen dilkaa kana erga inni xiqqoo lash jedhee gaagarra jechuudha. Kanaaf akka baay'ee nu turu yookiin ammoo tuyyuu haala salphaa taheen gaafa fayyadamnu gaagaraa tokko qofa fudhannee bifa geengoo taheen yookiin ammoo bifa amma argitan kanaan gaagarra. Gaafa fayyadamnu gaagaraa kana fuunee irraa cabsinee kunoo akkanatti walakkaa xiqqishuu tana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaadan gaagaraa guddas godhuu dandeettani. Gaagaraa xixiqqaa yeroo takkatti fayyadamtanis godhuu ni dandeettan. Keessattuu shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa jiraattan, mana Arabaa keessa hojjettan, bishaan abaaboos itti godhuu ni dandeettani. Akkasuma immoo shamarran keenya kan abbaa manaa qabdan abbaa manaa keessaniif qaamni keessan akka urgaa'u, foolii bareedaa akka qabaatu wantoonni itti godhamu waan lamatu jira. Bishaan abaaboos hin dandeettani. Garuu shamarran keenya kan mana Arabaa keessa hojjettan dilkaa karamamma isinitti hime wantoota 5 fi 6 midhaan irraa qophaa'anii fi akkasumas zayituuna qofa itti gootanii karaa salphaa taheen dilkaa kana haala kanaan gaagartanii hanga xumuraatitti na wajjin tura. Dilkaan akkuma reef isiniin jedhe Suudaanota biratti waan baay'ee beekamaa tahee fi akkasuma ammoo tuyyuu baay'ee jaalatamaa ta'e. Suudaaniin ijoolleen isaanii umriin waggaa 15 illee irraa jalqabee dilkaa kan fayyadamanii fi iskiraappii hunda caalaa addunyaa irratti kan beekame Suudaaniin dilkaan beekamti yookiin ammoo qayyaa fi akkasuma ammoo tuyyuu wantoota qaama lallaafisan waan akka hinnaa baay'ee beekamtuudha. Kana abbaa barbaadan gaafachuus akkasuma ammoo tuyyuu googilii adda addaa keessa seentanii argachuu ni dandeettan. Kanaaf shamarran keenya mana Arabaa keessa hojjetanii fi akkasuma obboleettii tiyya kan dhiyoo kana gaa'ela raawwachuu fedha jettee gaafii na gaafattuuf kan hojjedhe. Qaama kan kee mana Arabaa keessa turtee waggaa dheeraa si goggogee si qaqqamaa jedhee jedhee fi shamarran keenya kan dahumsa irratti garaan isaanii tahee furdina irratti yeroo dheeraa booda yookiin ammoo yeroo gabaabaa hanga takka baatii hanga iyyuu fayyadamtanii jettan kan qaama keessan isinii sirreessuu fi baay'ee qaamni keessan isinii laafuu akkasuma isinii bareeduudha. Hundi keessaniyyuu osoo fayyadamtanii anarraa jalqabee jechuudha. Ani yeroo hedduu iskiraappii zayituunaa fi akkasumas sukkaaraa hinnaa wantoota akkanaa kana waan fayyadamuuf jechuudha. Yeroo shaaworii seenu kanaaf isiniif qooduu barbaade dilkaa ammoo yeroo qayyaa hedduu bareedaadha. Achi booda waan qadaada qabutti haaluma kanaan nahina. Hordoftoota fi kabajamtoota namoonni biyya jirtanillee haala kanaan fayyadamuu dandeettani. Dilkaa namni baay'een jechuudha. Namni Suudaanii bira hojjete akkasuma Suudaanii beeku mana bareedinaa yookiin ammoo saaloonaa akkasuma mootuyyuu namoonni argitanii mashqala yookiin koffeera adda addaa keessa hojjetu ni beekanii. Maaliif jennaaniin dilkaa fi akkasuma mootuyyuu saamunaan magribii biyya kam keessattuu akka addunyaatti sadarkaa tokko irratti kan gurguramuudha. Meeshaa aadaalee yookiin ammoo dibata iskiraappii aadaa keessaa jechuudha. Kanaaf dilkaa kana haaluma salphaa taheen xiqqeessinee jechuudha. Gaafa fayyadamuu hennu qaama keenya jechuudha. Bishaan dilkaa tokkicha fuunee bishaan irra buusna. Gaafa fayyadamuu hennu bishaan wajjin laaffisna jechuudha. Kun haaluma argitaniin booda sanii ammoo tuyyuu hanga xumuraatiitti yoo laaltan isiniif gala shaaworii keessan seentanii geessitanii jechuudha. Saamunaan erga dhiqattanii geettanii kunoo haaluma kanaan dilkaa tokkicha fudhattanii wajjin seentan saanii wayii booda sanii yoo barbaadan zayitiitti dabaltanii dilkaa kana fuutanii kunoo bishaaniin jiiftanii jechuudha kaayattan kan. Garuu inni sun hedduu isinii kaayama rakkoota kan qabu qaama keessan fuutanii itti dibdan jechuu haala kanaan harka keessan aangoo harka keessanii fuula keessan morma keessan ciqilee keessan jilba keessan qaama keessan guutuu isaa sukkuumtaniini madaamiin eessa isin argitimee karaa kanaa yoo fayyadamtanii jettan dhugaa rabbii jechuudha. Karaa salphaa tahee fi ammootu waan ajaa'ibaa waan guddaa tahe namoonni hedduun itti fayyadamuu dandeettanii fi akkasuma ammootu yoo itti fayyadamtan bu'aa hedduu irraa argattanii waan ajaa'ibaa ani waan isin dinqisiisaa keessa haala kanaan jechuudha. Osoo dilkaan sun hin googin qaama keessan sukkuumtan sirriitti waan na ajaa'ibu keessaa viidiyoodhaan hanga har'aatti hojjedhe keessaa viidiyoo yeroo hedduu ofii kiyyaa hojjechuu barbaadu fi akkasuma hojjetachuu jaaladhu. Akkasuma immoo namoonni maallaqaan dilkaa maallaqaan bitan jechuudha. Suudaanii irraa barbaadanii maallaqaan bitan. Dilkaan garuu maalirraa akka dalagamu hin beekani. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dilkaa yoo jettan isinii bayaa yuutuubii irra barbaadanii googilii adda addaa nama barbaadan yoo gaafattanii jettani dilkaa Suudaanii haala kanaan fayyadamnee qaama keenya laaffifachuu akkasuma immoo bareechifachuu ni dandeenya. Haala kanaan riidanii booda sanii bishaan ofirraa kan lollaatanii kan dhiitanii jechuudha. Erga saamunaan dhiqattanii jettanii mana fincaanii keessa teettanii daqiiqaa 30 qofa haala kanaan jechuudha. Erga shaaworii seentanii qaama keessan gooyifattanii kaatanii haala kanaan daqiiqaa 30 dibdanii yoo barbaadan qaama keessan jiidhaa dilkaa kana yookiin ammoo iskiraappii kana osoo qaama keessan hin gooyifatin illee osoo isallee bishaan itti naqin akkuma saamunaa ofitti dibdanii qaama keessan wal fudhachiisuu dandeettan qaama keessan jiidhaa jechuudha.
Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni hedduun jechuudha gaafii adda addaa na gaafattanii kan fuulallee kan na gaafatantu jira wallaahi biizii ta'e ramadaana wal qabate viidiyoo yoo akka duraatti hojjetaa hin jiru hanga jechuudha inshallah dabareedhaan isinii hojjetadhu waan gadhiifamu laala irraa fayyadamaa fuulaa fi harkaafis ta'ee namoonni barriin adda addaa qabdan isin fayyada horaa bulaa turtii gaariidha feesbuuka kiyyallee dhaqaa subscribe jedhaa fooloon